namatti hawaa beektaa yeroo tokko tokko namatti hawaa haadhatti yan beeku yeroo isin amree taatu rabbi taraaramu abbaa kiyya ni beeka abbaa kiyya illee haa beeku malee garuu yeroo sanatti ani waa qabaadhee waa humnaan waa godhuuf hin dandeenye namoota tokko tokko kamaadhaaf abbaan jaalanni jira kan waliin waggaa sadii oodu jira osoo waliin dubbisni waggaa sadii afur taa'u jira wanni akkanaan barbaachisu haadhaaf abbaan kee dirqama eegasi argatanirraa si dhalanirraa haati tante eegasi dhaltee jettirraa dirqama haqa sirraa qabdi osoo siinoo akka feetis jibbitee dhaltee bineensa jalatti illee osoo gatta haadhaaf abbaa keetti guutuu hin dandeettu anillee asumaan waan danda'urraa haadhaaf abbaa guutuu hin danda'u. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hordoftoota kabajamtoota muktaartoo akkam nagaa fayyaa jirtu isiniin jechaa jira galata rabbii akkam haalli jiru qilleensi akkam maal fakkaata ani nagaa kooti har'a maal qabattee nu dhufte jechuun keessan hin oolu kun beeku istiidiyoo moo maam tuub jedhu keessa jirra inna yaa waa isinitti himuu barbaade asumaan wanni isinitti himuu barbaade maa inni waa yaadee kara biyyaa deemaa jira sadaqaa moo du'aayii jedhan sadaqaa du'aayiidha du'aayii godhuuf deema nu gootan yoo jettan dura gizee gaaluu du'aayummaa yookiin haadhaa fi abbaa kiyyaa sadaqaa jedhanii afaan kennatti sadaqaa godhaniif kaaya yookiin kaaya jedhan nama tokko du'aayii godhuu fi ni yadhee ture achumaan yeroo galu san haalli naa mijoofne hin dhiisee sargitti seenan illee osuma arra bolu jiru hagana ture sababa sanii immoo namni waadaa seene tokko nama ta'ee waadaa guutuun isaa dirqama waan ta'eef keessa kiyya deddeebi'eetiin na cinqaa ture wanni kun bakka du'aayii ummati fi abbaa kiyyaa godhuuf yaada waan qabuuf maal isinitti himuu barbaade asumaani du'aayii godhuu edaa isinillee du'aayiin akkuma haadhaaf abbaa kiyyatti rabbi araaramu akka du'aayii naa gootaniif isiniin jechuu barbaade ammaaf ganaa baadiyyaa deemeetiin horii qallee nama hunda waamnee akkasitti sadaqaa godhuu barbaade ummatiyaa fi abbaa kiyyallee du'aayii naa kadhadhaa fi anaafillee du'aayii kadhadhaa isinillee immoo warri haadhaaf abbaa hin qabne warri haadhaaf abbaa hin qabne haadhaaf abbaa keessa yaadadhaa isiniin jedha warri rabbi araaramu warri qabdan immoo haadhaaf abbaa keessan jabeeffadhaa maaliif namni yeroo lubbuun jiru nam tokko mata akkasitti hin fakkaatu yeroo immoo isaan si biraa deeman baay'ee sitti dhagama innaa hordoftoota kabajamtoota kiyya amma baadiyyaa deemeetiin horii ganaa bitee yookiin immoo kan bitame ni jira achi keessa ilaaleetiin horii qalee du'aayii godhaa fi ummatiyaa fi abbaa kiyyaa du'aayii naaf godhaa akka rabbiin jannatal firdawseen si galchuu naan jedhaati yoo deemnullee immoo nama hundaan deemnaa ana jadiidii caaltuu ijoolleen biroollee ni jirti akkasii deemnaa yoo nutti tolee viidiyoo isinii waraabu viidiyoo wanni waraabneef sababni isaa uummata baadiyyaa ni beektan uummanni keenya yoo viidiyoo amma fakkeenyaaf waraabe du'aayii makanaayyuu wanni edaa qaaleef birrii ittiin argachuuf yookiin immoo birrii ittiin dalagatuu fi namaan jaa warri baadiyyaa namallee nama kaameraan barbaannee jira yoo natti tolee viidiyoo xiqqoo gisee horii isinitti mul'isaa yookaan illee immoo hin waraabu asumaan akka yaani waan jireenya kiyyaa akkanaa beektanii fi yoo du'aayii isinii deeffatuuf malee kun waan himaanillee waan baay'ee barbaachisu garuu akka ummatiyaaf du'aayii ummaaf abbaa kiyya du'aayii naa gootanii isin gaafadhaa isinillee immoo warri haadhaaf abbaa qabdan tokkoffaa wanni isinii dhaamsi guddaan warri haadhaaf abbaan lubbuun jirtu warri biyya biroo jirtan haadhaaf abbaa keessan jabeessaa sirriitti jaaladhaa mallaqa ergaa fi koottaa laalaa amma nama tokko jira ani namatti hawaa beektaa yeroo tokko namatti hawaa haadhatti yan beeku yeroo isin amree taatu rabbi taraaramu abbaa kiyya ni beeka abbaa kiyyallee haa beeku malee garuu yeroo sanatti ani waa qabaadhee waa humnaan waa godhuuf hin dandeenye namoota tokko kamaadhaaf abbaan jaalanni jira kan waliin waggaa sadii oodu jira osoo waliin dubbisni waggaa sadii afur taa'u jira wanni akkanaan barbaachisu haadhaaf abbaan kee dirqama eegasi argatanirraa si dhalanirraa haati tante eegasi dhaltee jettirraa dirqama haqa sirraa qabdi osoo siinoo akka feetis jibbitee dhaltee bineensa jalatti illee osoo gatta haadhaaf abbaa keetti guutuu hin dandeettu anillee asumaan waan danda'urraa haadhaaf abbaa guutuu hin danda'amu abbummaa fedheen hin danda'u waan danda'urraa du'aayii godhaaf jedhee duraan haadhaaf abbaa namni hunduu guutuu hin danda'u anillee du'aayii godhaaf jedhee waan yadhee dhufeef haalli gisee san namni joofne amma immoo waadaa san guutuu fi asumaan
baadiyyaa deemuunna isinitti himaa hordoftoota kabajamtoota kiyyaa haadha abbaa kiyyaa du'aa godhaa isinillee warra haadha abbaa qabdan yaadadhaa isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viidiyoo yoonatti tole viidiyoo yeroo awwalaa xiqqoo isinii mul'isa yookaan immoo isinii mul'isu asumaan du'aa isinii deeffatu malee waan birootiif miti isin jaaladhaa hedduu isin kabajaa viidiyoo keenya kanallee like subscribe godhaa. Jalatti immoo du'aa rabbi haadha abbaa keetii haadha ramu jallatu fuudhuun saagal du'aa naa godhaa naafillee akkasuma godhaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Dah, bismillah.